Mana nam tokko tisindaku mana abdi tisindaku nyaanne to mana kan. Mana abdi khanya ko ko ini ma yo galle ma to ma to ma. Ya maal jirta nagee qabda akkamitti taa maal Ayo. Ini khara mana abdi khanya ya na ha di hawalin dia. Mana nam tokko tisindaku mana abdi tisindaku nyaanne to mana kan. Malik fo. Maaliif yoo naan jette mana namaa hoggaadha inu namni keenya mataa nama dhukkubsanii beeyta akkamitti yoo naan jette kun Daawud maal je Joohar maal ta'e Abiyyiin maal je kanumaan mataa nama dhukkubsan an kana hundan fedhu maaliif beeyta haayoodhaan qaba haayoon biyya ummata Oromoo kan biyyaa rakkatu san diinagdeedhaan gargaaru hanga natiijatti beekumsa rabbiin qonaa kanneen san bira dhaabbatu haayoon biyya kana kanaafuu mana tarajiyaa mana nama bira deemee mataa maala dhukkuba. Hai mana abdi khanya ko ko ini ma yo galle ma to ma to ma. Mana abdi khanya tu jualan tanya butuh nak cari ini beita miti. Wan makanan mata nak lukisan. Amma manam tak kau tu buat dak di betin je lah. Betin. Lupa akan mati nama kaisa mati apa nare. Lek kibar hina punu. Bahkan namni akan warman mukhana himfadu bakak amati. Figarte namni walgeh berka wadi akan warman mukhana himfadu. Kain amma erjur tu nu wujud itu. Kata figar karu umat figar apa tu wujud itu nutan. Kanan kain tu. خلاص اجي جبت خلاص ما نقدر يعني ما نقدر. يعني ما نقدر ديتي ما نخلي فرقت. كان أبو mana nama dah ini Daud akas je, Abiyin akan je, Johar akan kana warmun fayda mal kamu hawas tu kau balam itu, kana Abu mutiyo namanya kayaknya rakyat sedang tahu, akak ada kana warmun itu, malah punakas je ni warmun mana tahajian dari siasat tadi, mana cida mana dari siasat ya kana Abu pun. Sab udah guna ada hanya mesti mutiyo mana kayaknya rakyat, lamin kayaknya rakyat. Bila ada abangnya gargaru, kana itu kayon. Kana pun nyanyi ya na. Atas rumah. Anak syuting. Kana pun nyanyi tu mak ini ya. Oh, katakan apa sih saya? Entah wakana amma sinjau pun. Saya buat. Ayo kau tutup. Tutup. Wai dadap deh. Dadap mana? Mana tu wai fagoda semua dah ini tu ni. Kau hari je wajah cakap sana ni iusan ifit. Kalau cinta dua hari dadap. Habar begitu kau berita lah kerana safratan ini dia pun berita. Dewan. Kasih kerana safratan ini dia punya, kalau mana kini dia punya. Kau cite, ayah hati kabar. Mulai naga habar gamat pun kau timbani dah tanya mesti. Dubai. Gamat pun seni wal mal tu. Matak. Ya habar timbani lah karena senyapnya kerana safratan ini kasih punya. Dubai tu, dah safratan ni shiri goreng ni. Kasih tu kono dah tanya kalau mana kini tu naga ni. Alhamdulillah. Selain apa mana kia awak hendak ni nagot ya ray. Pasal nana sekarang nampak nana nabafte. Rumah kau pasti si wang tu si. Lah nabafte dia mandra kakak orang berada takkan akan anggone. Ayah. Garu sila wan na tintane na tintane. Malif. Wan takkan na tintane wan gara hasna jurtu sitin wala jitin. Lakin angka. Haye. Mana tinim ni? Sila kasut khala kalas nyanne. Ayah. La kalas nyanne mi kha. Kemen mi kha. Sila kasut ulkabarne mana abdi khanya fadini. Das najaslah. Ber mana abdi sila anis dah kuning fedamti. Mana abdi usun nama hetu dufa, hokwa akti dufan. Nemni wal jega. Siasa aja ti nemni wal jega. Siasa harkan kam lej. Karena api nampak kasih san himfar beta. Beka kasih nanda kur jole kairo takka jira. Kairo sampa wajintane yo jole biya gargaro sampara itu. Erra wang budat. Harap piti suaba gama oromo itu sabon mara nama kan itu. Wana kasih sandala bukam.
maaliif bakka namni dillisu walitti dhufee kun siyaasa kana deeggara kun san deeggara wal jeequ maal faayidaa qabu hin qabu ba mana abdii silaa dhaynee akka inni nuti feenu kanatti faana qabbanuutuudhaan teenyee wajjin yaada wajjin jirannee abdii wajjin wal garree deemne waan bareedaadha akkas namatti hin dhiisan namni kan san qofaa mana taaziyaa yoo dhayte amma siyaasaadha ta'e manni taaziyaadha cidha yoo dhayte siyaasa irraa sun kanaatu sammuu na dhukkubsan kan hin fedhuun. Maal bakka sammuu? Hin fedhu anuma sammuun ta'e beektaa subaa wajjin taa'ee ta'u bashannanu. Si wajjin bashannanu bultii tiyya si wajjin oowwifachuu lammii kiyya yoo dhukkubee yoo rakkatee waan hin qabu kiishaa bira dhaabbachuu kana kaayoti. Dadhabnee siyaasaa amata meeqatti jirra? Kanumaatii fi anaafis waan gaarii kun anaafisiifis bu'aadha qabachuu. Kanarra waliigalee miti? Waliigalee khalaasee garaa keessaa buufadde alhamdulillah. Buufatteen garaa keessaa silaa waan garaa keessiidha? Buufadde. Laakiin ani immoo gammachuu guddaan tattiin gammadu jiru. Si harkachuun saba kiyyaa yaadee saba kiyyallee hogguwaataa saba kiyyallee qaamni isaa kun sirru jeef carraa isaa kun akka loloo saba kiyyaa jecha anaaf takka taane saba keenya gargaaruu qabna. Kana kaakuna wanni anu sirraa barbaadu kanuma. Jireenyummaanu innummaanu kana namni waan gaarii dalagee hawaasni nu duuba dhaabbata. Kana hawaasa keenya san bira dhaabbachuu jireenya hawaasummaa kana cimsu. Malee kabira kunnaaf itti akkana taanee wajjin uummata keenyaaf dhaabbannaan bara milkooyinee ba'a. Milkooyinee haasawaa miti waan san hojjennee agarsiisuu qabna. Hojii jijjiiruu qabna jechuudha. Kanaafuu bakka namni keenya itti rakkate bakka namni keenya itti dhibametti naaf itti dura dhaabbachuu qabna bakka sana. Kanarratti dalaguu qabna jechuudha. Siyaasaa gargaree taanee maaliif namaa wajjin wal madeessin? Faayidaan qabu jechuudha. Akkas ja'anii san firaachi dhiifnee waan qabnu baafannee isaan gargaaruu kunu waan takka. Badda dabnee maal jaan daawwit maal jee leencoon maal jee kanaan dadhabnee mataan. Haasawni takka formaata akka fidu haasawni waan san hojjetanii bikkaan gahanii nama saba isaanii garsiisuu malee haasawaa sammuuf dhukkubsu malee. Faayidaan qabu jechuudha. Kanaafuu kanarra walii gallee miti. Waliigalee bagaachi waan biftee. Baga hanfifne khayriidha malee. Khayriidha kana dalaguu qabna jechuudha. Kanaafuu an si wajjin gammachuudha amma yaadni hijaaba kee wal harkatee jira. Tokko ta'e miti amma gammannee jirra jechuudha. Hayya bibi khiyya khamee maal feetan waan dhodhootu waan qabdu nuti moo hawwisu feetu. Maal dadhabna boo namni si wajjin deematees dadhabbiin natti hin jirtu maal taate. Waa takka. Eenyu? Seena haadhuba. Seena. Akkami? Akkami? Nagaa. Abdii kan jedhaa lafan qabtee raawwaa deebineeti jira. Akkami? Bareetti. Nagaa. Fayyaa. Maal jirtu? Nagaa qabda. Akkami? Taa maal fakkaata? Sassi jechuutu? Aadaa keenya baroota. Taa. Teessuun aadaa keenya. Hayi. Harga siyaatan dhufa aruusa baanaan namummaan barbaadan akkamiisa? Lakki waa yaa dubbii waa akkasii miti. Akkasii lakki dubbiin akkasii. Maal hoo barraan siyaateetuun arraan dhufan jeesu waan isin eeguutiin turraan firraa. Awoo waan dhufan jarrini mee deemii atummaan dhaqee hubadhu jeetiin dhufe. Beektaa abdii keenya dubbiin akkasii miti beektaa. Maal sun? Sila sibila dhufuullee haatee mana hiyyaallee jettee jirti beektaa obboleessa. Beektaa abdii keenya dubbiin akkasii miti beektaa. Akkasii beektaa dubbiin. Maka mai fifu sunu barano. Tai bomti. Ai bebe. Beektaa abdii keenya akkasii miti beektaa. Mana keessa daa dhufuun feenaa obboleettiin teetillee miidhagina naan jettee. Manni keessuun beektaa nama hedduu dhufaa beektaa. Hoggaa achi dhufan kun wal jeeqaa kun joowar deeggara kun daawwit deeggara kun abiyyi deeggara kun biltiqinnaa piippii shanee torbee kurnee maal jeniiti kana wal jeeqan kun bu'aa nuuf hin qabu. Hawaasni tokko lammiin tokko gama bahee siyaasaadhaan akkana wal jeequun kun kasaaraa gurguddoodha beektaa. Sammuun xiyyaas bakka akkasii san nan dandeessu beektaa. Saniifin bakka akkasii raawwanniin harkatu hin jirtu sammuu jeequu malee. Kanaafuu gartee naaf haati mana kiyyaatis ijoollee qayroo ta'ul jaartee qayroo biyyaa gargaartu jiru. Ijoollee sanfaa wajjin waan akkasii san dalaguutu irra bareedaadha jeetiin mana keessatti shoo dhaquun natti ulfaate sababa kanaaf. Saayiba kiyyaas kan tokkoon soddaadha. Laalaati shaaqira ta'e sammuun deemu. Maaliifuu kana jettu taate dira mana kiyya dhufee akkasii wal goosu san
tokko isaaniitiif harkanaa dhawee agartee harkaan dhawaan fudhumaaf naan jee kanaas ni dhaggeeffadha kanaas an fadhii namaa mooraaliin namaa akkan tuqamne akka namni tokkollee natti dhaarmaafin isaan akkasii walitti gamanii jibaafaa walitti darbatan qaban gaafa dabbaa bishaanii fuudhanii walitti furgaasamu nama kiyya keessatti maaliifin waan san akkasumatti ilaalee deema namni duraanuu Oromoon jette beekadhu Oromoon seeraa fi aadaa qabna afaan keenya duraan keenya waan bareedaa ta'eef namni itti dhufan dachiidhaa jaan kan nama dhufe samiidha mokkam waan kana ta'eefuu sun hunda baadhee ta'a atiis wanni akkasiisan gonkumaa qirsuun goosisin maaliif namni keenya ni beektaa kaan bitaa oguu kaan bitaa jee kaan mirga ja'a kaan mirga jee kaaba ja'a kaan kaaba jee kaan kibbaa ja'a dhaamuu akkuma fadhe haruma isuma mul'ate haruma isa fakkaatee deema. Eegalaanis waliin abdii kan jibbeef nama kan hunda namni hundi obboleeyyan dhaaba siyaasaa tuutu sammuu isaanii gargar godhe. Sirri. Kanaaf ijoollee biyyaa miidhamtu jira nama keenya kaasee miidhamu jira nama akkasiisa ijoo gargaaree tola ooltummaa. Rabbiinis kana jaalata uummanni Oromootis kana fedha nama rakkoo isaa hiiku. Duba sirriidha mee haa jennu nuti biyya namaa keessa jirra amma biyya ambaa jirra biyya keenya keessatti arra warra keenya wanni sunuu ogguu waahii erginee fi gargaarra jennu. Bilbila isaanii barbaanneeti akkoontii irra erginu barbaannee dila san taa'amnee barbaannee akkamitti gargaaruu dandeenya nama tokko amma ijoolleen naannuma silaa amma itti dhaladhe sanuttu ijoolleen ilmaan abaluu beeku kadhawamee jira naamuma wal quunnamsiisee waan san bakka itti gabaabaa kanaasitti ulfaatee miti kun salphaadha qayroon duraanuu dhaloota qubee sammuu qaroomee jedhanii miti waa hunda sirreessaniiti daqiiqaa shanitti gargaarsee lammii bira ga'a. Networkii walii hidhaasi. Networkii walitti hidhaatummaan karaa keenya qottu. Akkasii. Akkasii haa yaa'u. Wallaahi waan bareeda. Kana. Akkas taanaan waa dinaasen akka lammii keenya gargaaru. Kunoo ansi seenanis. Seena. Kunoo. Seena buleetiiti. Maaliif lammii keenya gargaaruuf qopheedha. Sa'aatii 24. Maaliif lammummaa walitti himan yoo rakkoo irraaniin. Akkasii. Akkasii jechuudha. Lammii.